Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin haala salphaa fi haala bareeda ta'een isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkuma beekamu chaanaalii kanarratti barumsa afaan Oromoo akkasumas afaan Ingiliffaa akkasumas warroonni afaan Amaariffaatis barachuu barbaaddan ni argattu jechuudha. Maalidhaa barumsa asirratti jalqabarraa kaasnee warroota eegaltootaaf eegallee turreeyyuu jechuudha. Akkuma beekamu ABCD irraa eegalleetoo hamma gara intermediate yookaan gara jiddu galeessaatti akka deemtan yookaan ammoo gara advanceditti akka deemtan viidiyoo hojjechaa jirraa jechuudha. Jalqabarraa kaasnee warri ABCD hin beekne ABCD irraa kaasnee jechuudha. Yeroo darbe akkuma ilaaltan viidiyoo lama hojjannee jirra. Tokko maalidhaa? Jalqabarraa ABCD kan jedhurraayi. Inni lammataa immoo konsonantii fi vaawolii kan jedhaman qubee dubbachiistuu fi dubbifamaadha. Akkasumas ammoo waa'een maalidha? Dubbachiistuudha moo dubbifamaadha kan jedhu ishee addaan baasanneetoo hamma ta'e laallee turre jechuudha. Hamma ta'e barannee turre. Amma immoo gara maalii deemnaa jechuudha. Giraamariiwwan tokko tokko immoo nu barbaachisanii jechuudha. Seerawwan tokko tokko. Asirratti akkuma ilaalaa jirtan A fi aan kan jedhu ilaalaa jirtanii asirratti kanan A fi aan kan jedhu. Kuni A fi aan maaliif fayyadamna? Naawonii. Naawon jechuun maqaa jechuudha. Naawon jechuun maalidhaa? Maqaa jechuudha. Amma asirratti A fi aanii kana kan fayyadamnu wanta specific hin ta'in tokkoof yookaan ammoo wanta sirriitti hin beekamne tokkoof kan fayyadamnu jechuudha asirratti. Waa'ee za kan jedhamullee ni jira. Isa yeroo biraatan isinii fidaa. Garuu amma A fi aan kan jedhamu kana laalaa jechuudha. A kana maaliin fayyadamna? Wanti sun konsonantiidhaan yoo eegale amma fakkeenyaaf kaat jedha. Maalidhaa? Kaat kan jedhu siin tun dubbifamaadha jechuudha. Dubbifamaa yoo taate maalidhaa fayyadamna jechuudha? A tana qofa fayyadamna yookaan maal jenna jechuudha? Kaat jennaa jechuudha. Maaliif jenne? Maaliif aaniin fayyadamne? Aanii kan fayyadamnu yeroo maal ta'edha jechuudha? Jechi achi booda dhufu yookaan ammoo naawoniin yookaan ammoo maqaan itti aanee dhufu maaliin eegaluu qabaa? Dubbachiistuu yookaan ammoo vaawoliidhaan eegaluu qabaa jechuudha. Kanaaf aan aappil jedhama asirratti. Maaliif aappil hin jenne? Aappil hin jedhamu jechuudha. Maaliif yoo jenne dubbifamaadha kan itti aanee dhufuu qabu jechuudha. Amma asirratti tokkoffaa irratti ekaat jedha. Ekaat yoo jenne dubbifamaatu itti aanee dhufe okay bareeda. Dubbifama waan itti aanee dhufeef sirriidha jechuudha. Ekaat. Yoo fayyadamnu wanta tokkoof fayyadamna. Kaat yoo jennu adurree tokkoof jechuudha. Adurree tokkoof. Lama sadii fa'aa osoo hin taane kan jettu tokkollee ni agarsiisti. Tokko ta'uu agarsiisa. Ekaat. Adurree jechuuf jechuudha. Adurree kamii? Adurree eenyuu? Adurree maalii kan ta'e wanti ibsu tokko hin qabu jechuudha. Wanta specific godhu tokko hin qabu. Adurree kamuu ta'uu danda'a. Adurree qofa kan jedhu ibsaa jechuudha. Adurree meeqa? Tokko kan jedhu. Adurreen takkaas sun kam akka taate asirratti beekuu hin dandeenyu jechuudha. Okay, lammaffaa irratti immoo yoo argitan baanaanaa. Baanaanaa. Baanaanaa kan jedhu asirratti maaliif aaniif fayyadamini? Aaniif fayyadamnu. Maaliifi biin kun maalidhaa? Konsonantii waan ta'eef jechuudha. Yookaan dubbifama waan ta'eef fayyadamnaa jechuudha. Ammaan booda giraamariiwwan akkanaas hin dhibuun qabu. Yoo ta'e maal ta'uu qabaa? Konsonantii ta'uu qabaa jechuudha. Aan yoo ta'e immoo vaawolii ta'uu qabaa jechuudha. Okay. Kanaaf baanaanaa jenna. Yoo baanaanaa. Okay. Inni biraa immoo aan kan jedhu kana aan. Aan irratti aansee kan dhufe maalidhaa? Aappil kan jedhudha. Aappil kan jedhu kun maalirraa eegalaa? Naawoniin kun jechuudha. Dubbachiistuu irraa eegala. Dubbachiistuu irraa waan eegaluuf maal goonaa? Aan aappil jennaa jechuudha. Aan aappil. Akkanatti goonaa jechuudha. Okay, bareeda. Eshi itti aan immoo yoo ilaaltan asirratti maalidha? Ebooyi jedha. Ebooyi kan jedhu kanarratti illee kan irratti aanee dhufe maalidhaa? Biidha. Biin ammoo maalidha? Dubbifama yookaan konsonantii isa jennudha. Kanaafuu ebooyi. Ebooyi jenna malee aan booyi hin jennu jechuudha. Okay, asirratti immoo irra deebinee maalidhaa? Aan eeg. Maaliifii iintuun dubbachiistuu waan taateef jechuudha. Aan eeg. Baay'ee wanta nama dhibuu mitu wanta keessa wanta sirriitti isin barbaachisu yeroo biraa inni ilaalla. Kana garuu beezikidha. Aan kan jedhamu
wantoonni irraa barachuu qabdan keessaa beezikiiwwan kunniin. Okay. Kun immoo ilaala amma asirratti fakkeenya biraa jechuudha. Asirratti maal jenna? Akkuma baranne a book, a park, an umbrella. Maaliif an umbrella jenne? Asirratti yuun tun dubbachiistuu waan taateef jechuudha. An elephant. Asirratti illee an kan jenne dhaan waan eegaluuf yookaan vaawoliidhaan waan eegaluuf jechuudha. A doctor. Asirratti immoo doktora dhaan eegalaa dubbifamaadha. Asirratti ammoo an orange jedha. An orange. An orange jedha. Kanaa jechuudha. Akkanatti adda baafachuu ni dandeessan. Har'a maalidha kanan isiniif qabadhee dhufee jechoota yeroodhaan wal qabatan. Yeroodhaan wal qabatan yoonan isiniin jedhu fakkeenyaaf kaleessa, har'a, boru, bara darbee, bara itti aanu, akkasumas ammoo torbee darbee wantoota akkanaa wal qabatan baay'ina kan hin qabne isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Kaawwan yeroo biraa barannaa. Har'aaf hammuma ta'e salphaa viidiyoo gabaabduudha. Kanaaf na waliin turaa jechuudha. Okay, tokkoffaan yesterday jedha. Yesterday jechuun maal jechuudha? Kalee yookaan kaleessa jechuudha. Yesterday yoo jennu kalee yookaan kaleessa jechuudha. Kalee yookaan kaleessa jechuudha. Okay. Today. Today. Today jechuun ammoo har'a. Har'a afaan Oromootiin afaan Ingiliffaatiin ammoo today. Today. Today jennaa jechuudha. Sagalee yoo isin jeeqaa jiraate dhiifama. Today jechuun har'a. Inni sadaffaan ammoo tomorrow. Tomorrow. Tomorrow jechuun boru jechuudha. Tomorrow jechuun boru jechuudha. Tomorrow jedhamee tomorrow boru. Afur next week. Next week. Torbee itti aanu. Torbee jechuun week jechuudha by the way. Asirratti torbee week jechuun torbee jechuudha. Itti aanu kan jedhu immoo next kan jedhu. Next week torbee itti aanu jechuudha. Inni biraa immoo an hour ago. An hour ago. An hour ago. Maal jechuudha? Sa'aa tokkoon dura. An hour ago. Ago kan jettu sana wanta darbe tokko agarsiisu. Fakkeenyaaf a year ago jechuu dandeenya. A year ago yoo jennu waggaa tokkoon dura. A week ago torbee tokkoon dura. Kanaafiyyuu an hour ago yoo jenne sa'aa tokko duraa jechuudha. Okay. Kan ja'affaa immoo right now. Right now. Right now jechuun ammoo amma jechuudha. Right now jechuun amma wanta amma hojjetamu tokko. Right now. Amma ammuma. Ahun kan jennu afaan Amaariffaatiin jechuudha. Right now. Amma. Okay. Torbaffaan ammoo last year. Bara darbe jechuudhaaf amma kan fayyadamnu isa kanaa jechuudha. Last year. Last year. Last kan darbeedha. Bara jechuun ammoo year jechuudha. Kanaafuu bara darbe jechuuf last year jennaa jechuudha. Last year. Bara darbe. Last year. Kan akka barreeffattaniif barreeffadhaa qabadhaatu suuta laalatu ni qabattu hundaa waan ta'eef jechuudha. Warroonni isin xurfaatu. Eegaltootaaf kun irra caalaa. This year. This year. Bara kana. This year. Bara kana. This year jechuun bara kana kan jedhudha. Okay. Inni saglaffaan ammoo next year. Next kan jechuun next week kan jettu irraa qabachuu qabdan kan itti aanu jechuudha. Year ammoo kan darbe irraa year jechuun bara kanaafuu next year yoo jennu bara darbee jechuudha. Bara itti aanu jechuudha. Nextiin itti aanu jechuudha. Year jechuun bara kanaaf bara dhufu. Yookaan bara itti aanu jechuudha. Bara dhufu yookaan bara itti aanu jechuudha. Kan dhumaa fi inni kurnaffaan ammoo last week. Week jechuun torban jennee jira. Last jechuun kan darbeedha. Kanaaf torbee darbee jechuudha. Torbee darbee kana barreeffadhaa. Kanaaf har'a maalidha kanan isiniif qabadhee dhufee jechoota kana mee ni beektanii? Kan asirratti wanti jedhan kana jechuudha. Jechoota asirratti work, clean, play, learn, study, read, help fi wait jedhan jechuudha. Jechoota kana isin barsiisuu fi miti kanan dhufee jechuudha. Jechoota kana qofa osoo hin ta'in jechoota kana fayyadamnee akkamitti
seentensii tokko yookaan ammoo hima tokko ijaarree himni sun ammoo kan hiika wayii qabu jechuudha. Hima tokko fakkeenya work kan jedhu hojii jechuudha. Work kan jedhu hojii jechuudha. Ani nan hojjedha akkamitti jettan I am jettaniitoo kan ittiin fayyadamtanii jechuudha. Amma jechoota asirra jiran kana I am kan jedhu waliin wal qabsiisuufi jechuudha. Kanaafiyyuu jechoota kana work, clean dura isinittan himaa qabadhaa jechuudha. Maal jechuu akka ta'e. Kulana ammoo jecha yoo ittiin ijaarru yookaan hima yoo ittiin ijaarru isin dhibuu jechuudha. Okay. Tokkoffaan maal jedhaa? Work jedha. Work jechuun hojjaa jechuudha. Kanaafiyyuu gara fuulduraa immoo maal laallaa? Ani nan hojjedhaa kan jedhu akkamitti ijaarraa kan jedhu isin immoo inni ni hojjetaa, isheen ni hojjettii kan jedhu koomentii irratti naaf barreessitu jechuudha. Okay. Clean, clean, clean. Qulqulleessuu yookaan qulqulluu jechuudha. Play sadaffaarra kan jettu jechuudha. Play jechuun ammoo taphachuu jechuudha. Taphachuu, play, taphachuu. Afuraffaarra immoo gara gadii jechuudha. Learn jennee dubbisnaa. Learn barachuu jechuudha. Learn jechuun barachuu jechuudha. Okay. Amma immoo sun study jedha. Okay. Osoon isinitti wanti jedhaa study karsariin iddoo jirtu sana jechuudha. Study qo'achuu jechuudha. Read, read jechuun ammoo dubbisuu jechuudha. Help, help jechuun ammoo gargaaruu jechuudha. Si gargaaraan jira fa'aa akkamitti akka jedhamu ni ilaalla. Inni biraa immoo wait. Wait jechuun eeguu jechuudha. Kanaaf jechoota kanaan mee akkamitti hima uumna kan jedhu ilaallaa jechuudha. Okay. Sentence using I am jedha. Himoota I am fayyadamneetoo jechuudha. Nu jechoota fayyadamnu dura isinitti agarsiiseen jira. Maaliifii gulana giraamariin isaa kaaveriin isaa akkasinitti hin ulfaanneef jechuudha. Kanaafiyyuu I am I am ani akka jechuutitti yookaan ana akka jechuutitti fudhadhaa jechuudha. I am jechuudha. Okay. Tokkoffaan maal jedhaa? I am working. Work jechuun maal jechuudha jennee? Hojiidha jenne. Kanaafiyyuu ing foormii yoo qabaate yookaan ammoo dhumarratti ing yoo qabaate wanti sun amma hojjetamaa akka jiru agarsiisaa jechuudha. Sirriitti qabadhaa ilaalaa asirratti. Wanti tokko amma hojjetamaa yoo jiraate maal agarsiisa jechuudha? Ing'n dhumarratti itti dabalamaa jechuudha. Ing yoo daballe immoo maal dabaluudha? Working hin jedhamu. Fakkeenyaaf tana fudhannee achi booda immoo kana utaallee am kan jedhu working hin jedhamu. Asitti yookaan aamiin galuu qabaa yookaan ammoo is faa wanti jedhaman are kan jedhaman galuu qaban. Ayin kun yoo kan jijjiiramu ta'ee jechuudha. Ayin kun yoo kan jijjiiramu ta'e. Okay. Kanaafiyyuu I am working. I am working. Isinii barreessee jira. Asirratti illee akkamitti akka dubbatu maal jechuudha? Hojjechaan jira. Dura work kan jedhu hojiidha jennee amma immoo hojjechaan jira jechuuf working. I am working jenna. Ani hojjechaan jira jechuudha. I am ani hojjechaan jira yoo jennu iyyuu ani kan jedhu keessatti ni qabata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tokkoffaan kun I am working jedha. Okay. Lammaffaan I am cleaning. I am cleaning jedha. I am cleaning. Yaa'u jecha kanan cinaatti isinii barreesse dubbisa warri isin rakkisuuf yaa'u direct gonkumaa direct waliif fakkaatu garuu hamma isin gargaara waan ta'eef jechuudha. I am cleaning. I am cleaning. Maal jechuudha? Qulqulleessaan jira jechuudha. Qulqulleessaan jira. Okay. Gara sadaffaa deemnaa. I am playing. I am playing jedha. I am ani playing. Taphachaan jira. Play jechuun taphachuudha. Wanti sun wanta amma hinna ammeennaa ni beektanii wanta amma hojjetamaa jiru agarsiisuudhaaf maal jenna jechuudha? Playing yookaan ammoo ing'tti daballee ta'u wanta amma hojjechaa jiru yookaan taphachaa akka jiru agarsiisuu dandeenya jechuudha. Ani taphachaan jira yookaan taphachaan jira jedha jechuudha. Afuraffaan ammoo I am learning. I am learning jedha. Ani barachaan jira. I am learning. Learning jechuun barachuudha. I am learning. Barachaan jira. Barachaan jira kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay. Inni shanaffaan ammoo
I am reading. I am reading. Read jechuun dubbisuu jechuudha jennee jira. Kanammoo ani dubbisa gara keenya yoo finne immoo jechuudha. Gara keenya yoo finne immoo I am reading. Ani dubbisaan jira jechuu barbaanne I am kan jedhu ani kan jettu tana itti daballaa read kan jettu tanatti ammoo inni yookaan ammoo gocha amma hojjechaa jiru agarsiisuuf itti daballaa jechuudha. I am reading. Ani dubbisaan jira. Dubbisaan jira. Dubbisaan jira. Okay. I am studying. I am studying. Kun immoo asirratti maal agarsiisa? Study jechuun qo'achuudha. Qo'achuudha. Kanaaf I am yoo jennu immoo ani studying qo'achaan jira kan jedhu agarsiisa waan ta'eef jechuun wanta amma hojjetamaa jiru. Kanaaf I am yoo itti dabalu immoo I am studying. Ani qo'achaan jira kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Ani qo'achaan jira yookaan qo'achaan jira. Yaa ani kan jettu kan hangataa jiru qo'achaan jira yoo jedhe of keessatti ani kan jedhu akka qabatu hubachuu qabda waan ta'eef jechuudha. Kun ammoo I am helping. I am helping. I am helping. Help jechuun gargaaruu jechuudha jennee jira. Helping yoo ta'e immoo wanta amma hojjetamaa jiru akka gargaaraa jiru kan agarsiisudha. Fuulduratti immoo I am waan ta'eef ani kan jedhu agarsiisa. Kanaaf gargaaraan jira. Eenyu ati? Gargaaraan jira kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Kan 8ffaa immoo inni dhuma I am waiting. Wait jechuun eeguu. I am waiting yoo jedhe immoo eegaan jira. I am waiting. Eegaan jira kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu 8 jechoota 8 fayyadamnee ani kan jedhu waliin wal qabsiisnee ani nan gargaaraa, ani nan eegaa, ani nan qo'adhaa, ani nan dubbisaa, ani nan gargaara kan jedhu kanneen ilaallee jira. Isin ammoo maal gootan jechuudha. Mee jechoota kanneen fayyadamaa ta'u help kan jedhu kanaa jechuudha. Amma kan nuti ilaalle I kan jedhuun. Isin ammoo akkam gootanii he kan jedhu. He fi she kan jedhuun. Fakkeenyaaf inni gargaaraa jira, isheen gargaaraa jirti kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf he is waiting. He is waiting. Fakkeenyaadha kuni. Akkasuma isinis fakkeenyaaf she is reading. Jechoota barbaadan, himoota barbaadan wanti jechuu dandeessanii jechuudha. Garuu jechoota asirra jiran kana osoo fayyadamtan 8 ta'a. Sana booda I am kan jettu sana gattanii kan keessan jechuudha. She yookaan he fayyadamtan. Kanuma jechuudha viidiyoon keenyarraa akka irra fayyadamtan abdiin qabaa. Barumsa afaan Oromootis jalqabarraa dubbisa barachuu barbaadan warroota barbaadanis yoo jiraatan nu dubbisuu danda'an jechuudha. Jalqabarraa koorsiiwwan qopheessinee ni jira waan ta'eef ni barsiisna. Kanuma bakka martatti nagaa naaf ta'a. Baay'eenis jaalladha.